Hello, akkam jirtu? An dheeressaadha. Oromiyaa Dijitaal Haabeedha. Barnoonni keenya Information Technology sagalii akkuma itti fedhe jira. Yeroo darbee boqonnaa tokko Organizational File jalatti garaagarummaa faayilaa fi foolderaa yookiis immoo maalummaa faayilaa fi foolderaa irratti mari'anneerra. Har'ammoo Managing File and Folders kan jedhu yookiis immoo wantoota yeroo darbe paartii waanii keessatti baranne akkamitti akka manaaj gochuu dandeenyu irratti haasofna. Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegalaa. Yeroo barannaa gaarii kallattumaan gara barnoota keenya paartii 2tti. Okay, akkuma seensa irratti isinitti himuu yaalee yeroo darbee file organization jalaa yookiin immoo chapter 1 jalaa maalummaa faayilaa fi folderaa laallee turre jechuudha. Akkas jechuun immoo faayilii fi folder garaagarummaa akkamii akka qaban yookiis immoo kompiitara keenya irratti faayila warreen jennee waamnu warreen akkamii akka ta'an fakkeenya waliin laallee jirra jechuudha. Akkasumas immoo gosoota faayilaa warreen akka text faayilii, video faayilii, image faayilii, audio faayilii, PDF faayilii ta'uu danda'a. Warreen akka Word, PowerPoint fi warreen kana fakkaatan hunda isaanii fakkeenya laallee turre jechuudha. Har'ammoo kan nuti waliin laallu Managing Files and Folders. Kana topic kana osoo hin eegaliin dura wantoonni nuti sammuu keenya keessatti yaaduu qabnu jechuudha. Har'a waan nuti gochuuf jirru wantoota yeroo darbe faayilli akkasidha, folderri immoo akkasidha. Foldera kan jennu faayila keessa store gochuuf kan nu gargaaru warreen akka konteenarii jennee hunda isaa dubbannee turre jechuudha. So har'ammoo isaanii manaaj goonaa jechuudha. Manaaj yeroo jennu eessarraa eegala? Create gochuurraa eegala. Then rename yookiin immoo maqaa edit gochuurraa eegala itti fufuu danda'a. So copy gochuu illee manaajiidhuma keessatti ramadama. Akkasuma delete gochuun warreen sun hundi isaanii managing file and folders jennaa jechuudha. So osoo topiikii kana hin eegalin dura ishii kana sammuu keenya keessatti tilmaamuu qabna jechuudha. So how are documents are created? Named, renamed, copied, moved, and deleted in paper-based. Waraqaa irratti fakkeenya yeroo darbe waa'ee uqubii osoo haasofnu waa'ee uqubii haasofnu uqubii maatiin keenya fayyadaman suni akkamitti create ta'e akkasumas immoo akkamitti rename ta'e akkamitti copy ta'e akkamitti moved ta'e akkamitti delete ta'e kan jedhu kana sammuu keenya keessatti yaaduu qabna jechuudha. Jalqaba warreen keenya iddirii yookiis immoo uqubiidhaaf kan itti fayyadaman suni waraqaa fayyaa gabaarraa bituu danda'u yookiin dabtara isa jennu kana jechuudha. So homaa hin qabaatiin faayilli tokko create ta'ee hin jiru jechuudha. Waa'ee uqubii barreessuuf yeroo yaadnu yookiin immoo mata duree isaa uqubii jennee irratti waa ta'ee erga yeroo barreessinu sun maal jedhama? Faayilli create ta'ee jedhama. Akkasumas immoo rename maqaa taayitilii jijjiiruu ta'uu danda'a. Warreen sun hundi isaanii akkasumas koppii kaarboonii fayyadamnee yeroo koppii goonamu fakkeenyaaf waraqaa yeroo lama barreessuudha yeroo baay'ee kaarboonii jala keenya barreessina soo koppii jedhama. Moved bakka tokko gara biraa geessu. Delete jechuun immoo gubachuullee ta'uu danda'a paper based waan ta'eef jechuudha. Delete akka lammaffaa irra deemnee argannetti yeroo jennu jechuudha. So folder illee waanuma sun yookiin immoo dosee inni jennu sun illee akkuma sunii jechuudha. Doseen immoo yookiin folder immoo maaliif nu gargaara jennee warra asitti faayiladha jennee haasa'aa jirru kana keessa kaa'uuf nu gargaaraa jechuudha. Kilaaseerii isa jennee waamnu jechuudha. Nuti kilaaseerii jennee waamna bakka tokkotti dosee jedhama. Warreen akkasuma sunii sun jechuudha. So akkuma sun create ta'uu danda'a, rename ta'uu danda'a, copy ta'uu danda'a, moved ta'uu danda'a, delete in manual filing system. Manual yeroo jennu paper based dha jechuudha. So do you think there is a way to do such thing in computer file and folders? Isuma sitti haasofne kana kompiitara keessatti gochuu dandeessu jettanii yaaddu? Meetti yaada isin ofii keessanii? Garuu eeyyee ni danda'ama. Isa immoo maal jedhamu hundi isaanii iyyuu managing file in computer system jenna jechuudha. Inni immoo create gochuu, delete gochuu, copy gochuu, moved gochuu fi warreen kana fakkaatan hunda isaanii jechuudha. So in window operating system amma window 10 ta'uu danda'a, 8 ta'uu danda'a, 11 ta'uu danda'a. In window operating system because window 10 operating system yeroo jennu Linux fa'aa ta'uu danda'a. Garuu nuti window 10 irra fayyadamnee barumsa kana barannaa jechuudha. The primary of interface with file and folder is through File Explorer. File Explorer kan jennu kun ilaashii asii jettu kanadha. Booda isinitti argisiisa File Explorer jedhamti ishiin kun. So there are also other operating systems, but in this textbook we use window operating. Window fayyadamnaa jechuudha kompiitara kanarratti. Linux jira, Ubuntu jira, warreen sun miti
ishii kana window kana fayyadamna jechuudha. Window kana fayyadamna. So using File Explorer, a File Explorer which was called Window Explorer application before Windows 10 as duratti Windows 10 osoo fayyadamu amma Windows 11 fayyadamaa jira. Windows 10 dura garuu Window Explorer jedhama ishiin File Explorer jedhu kun jechuudha. Amma garuu File Explorer jedhama jechuudha Windows 10 irratti. So warreen kun ishii kana yeroo bannu wantoota argannu fakkeenyaaf ishii kana irratti soo click goone warra kitaaba keenya irra jiru sun arginaa jechuudha. Click goone fakkeenyaaf grade 9 irratti osoo banee moomaa baay'ee waan as keessa hin qabneef booda yeroo faayila copy goonu faslitti argisiisa. Hunda isaa yoo keessatti argisiisa. Kuni folderii amma grade 10 kan jennu kun kuni folderiidha. Then new kan jettu kun subfolderiidha. Ammas immoo ishiin kun subfolder creativity kan jettu kuni akkasuma grade 9 kan jettu subfolder. So kun image fileidha. Immoo video fileidha. So kan biraallee faayila biraas keessatti create goone isinitti argisiisa jechuudha booddee isinitti argisiisa. So warreen sun warruma kanadha jechuudha warruma damma irratti click gochaa ture. Siin gadee warreen jiran kun hundi isaanii maqaa garaagaraa qabu jechuudha. Lakkoofsa tokkooti hanga 9tti kan jiran kun jechuudha. So a File Explorer part and their description. Kana jechuudha teebiliin kuni File Explorer kan ishii asii kana yeroo ishii bannu kana arganna. Kanaaf paartii akkam akkamii qaba akkasumas paartiin sun immoo maal jedhama isa jiru as keessa jiraachuudha teebilii kana dubbisaatti irra. Navigation panel an jennu fakkeenya. Navigation pan kan jennu ishii kana. Koottaa kan keenya irraa bannee ilaalla. Warra kana jechuudha warra ishii kana isii gadi daraddaraman kun navigation pan jedhama jechuudha. Lammaffaa kan jiru immoo yeroo keenya qusachuudhaaf dafnee deemu ishii kana. Argitu wala ishee asii jirtu kana. Backward and forward. Xiyya kan fakkaatu kun ishii kana too click goone buune duubatti deebisuudhaaf. Ishii kana too buune immoo fuulduratti deebisuudhaaf jechuudha. Duubatti deebisuu jechuun amma koota isinitti argisiisa kan keenyarra. Akkasitti bannee jirra. Osoo kanatti osoo buune jechuudha. Amma grade 9 irra jiranitti creativity deebi'aa jechuudha. Creativity keessa jirra jechuudha. So ishii kanatti osoo deebinee immoo grade 9 keenyatti deebinee jechuudha. Backward and forward kanaaf jedhamte jechuudha. So ishiin kun backward and forward. Sadaffaan ishiin kun ribbon jedhamte jechuudha. Asii ka'ee hanga asiitti. Kan keenya irratti bannee ilaalu koottaa. Kan keenya irratti osoo bannee ilaalu amma fakkeenya view kanatti osoo buune argitanii kana. Waan asii qabnu sun akkas gochuudhaaf guddisuu, xixiqqeessuu. Kun immoo smallii akkas gochuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Wanti asii qabu waan baay'ee hojjechuudhaan nu gargaaru warreen kun ribbon jedhamu jechuudha. Sadaffaatti immoo haa dhufu. Sadaffaan ribbon jedhamti. Arfaffaan immoo address bar. Argitanii? Grade 9 kan jedhu sun bira gahuudhaaf wantoota garaagaraa irratti click gooneerra. This piece desktop before to 2018 new creativity grade 9 ምናምን kan jedhu kuni asii hanga ga'ees jiru kuni address bar jedhamti jechuudha. Address bar jedhamti. Then hundi isaanii akkanumatti deemu. Ishiin kun immoo heading title. Kunillee heading title. Kun immoo size. Kun date created. Heading title jedhamu kun fakkii 5 bakka bu'u jechuudha. Jaha immoo search bar. As keessatti barreessina nama fakkeenyaaf grade 9 jennee osoo as keessatti barreessinee warreen dura isinitti argisiisuun dhufaa jechuudha. Asumatoo dhufnee jechuudha. Kun asitti osoo barreessinee. So File Explorer keessa sun ibsaa jechuudha. Torbi immoo maal jedha? Ishiin kun folderiidhaan argitanii ishiin torbi kun folderiidha. Yookiis immoo torbi kun maal jedhamti? Asirra gadi tarraa'ee jira. Search bar inni irra jaa file and folders listing dha jechuudha. Warreen asii gadi yaa'an sun kun amma file and folders kun amma fileidha. Folders tokko osoo as keessatti bannee immoo deebinee immoo warreen kun fileidha. Warreen kun fileidha. Warri kun immoo foldersidha. So folder or file list jedhamu jechuudha isaan. So hanga dhumaatu hanga 9tti status bar preview and detail warra kana hunda isaanii dubbisaa jechuudha. So opening File Explorer ani banee isinitti argisee durayyuu shuma kana irratti click goona jechuudha. Double click goone ni banamaa jechuudha. Amma banaa jira waan ta'eef kan keenya sunuma irraan banuu dandeenya. Karaa nuti File Explorer kana banuu dandeenyu jechuu isaanii jechuudha. So alternatively, akkasumas immoo you can open File Explorer by clicking on the start button and then clicking on File Explorer. Kanuma irrallee soo click goone File Explorer keessa soo barbaadanii argachuu dandeessu jechuudha. File Explorer as keessa barbaadanii argachuu. Sababni isaa iyyuu warreen kana irratti soo click goone illee File Explorer itti nu geessa jechuudha. Fakkeenyaaf soo kana irratti click godhee kana irratti amma fakkeenyaaf soo click goone kun Telegram desktopidha.
barbaadanii file explorer as keessa bakkuma barbaadanitti click gochuu dandeessu jechuudha. Yookiis immoo itti singeessuu danda'a file explorer kan jedhu as keessa barbaadanii yoo rabdan folder tokko irratti yoo click gootan eessatti nu geessa jechuudha. File explorer itti nu geessa jechuudha. So as keessaa illee argachuu dandeenya karaa lammaffaan achirraadha. Karaa ishii kana jechuudha asirratti yoo click goonu waan akkas jettu wayiin dhufti jechuudha. Waan akkas jettu sun ni dhufti. Document soonee amma fakkeenyaaf achirraa argachuu dandeenya jechuudha. So kan biraa maaltu jira? You can use window key plus E. Asuma irratti deebinee amma fakkeenyaaf isinitti mul'achaa jiru malee window kan jettu asirra jirti. Keyboard keenyarraa window ishii jettu gadi qabneet yoo turne file explorer akkanatti banamaa jechuudha. So karaa sunillee file explorer yookiin immoo file keenyatti dhufuu dandeenya jechuudha. File keenyatti dhufuu dandeenya. So managing file kan jennu keessaa tokko jedhee kun eegalee jira. Create file in managing jenneera. So a file is created using computer software or program. Computer software yookiin program fayyadamnee file create gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf kitaaba nuti irraa barachaa jirru kun gaafa jalqabaa Microsoft Office application kan jedhamu jira isa fayyadamnee create goone jechuudha. For example, to create plain text create gochuuf amma fakkeenyaaf you can use text editor such as Notepad or Notepad++. You can use word processing software such as WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, right? To create a text document file in an image file can be created using image editing software. Suura tokko soo create gochuu barbaanne immoo Paint faa fayyadamuu dandeenya, Gimp faa, Adobe Photoshop faa warreen kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa practice irratti sirriitti isinitti argisiisa warreen kana hunda isaanii jechuudha. Akkamitti file tokko create akka goonu, image file akkamitti create goonu, Word file akkamitti create goonu, Notepad yookiin immoo text file akkamitti create akka goonu hunda isaanii isinitti argisiisa jechuudha. So fakkeenyaaf kun amma example-dha. Yookiin immoo wanta nuti hojjechuu qabnudha jechuudha. Creating document file work in group to create document file entitled Ethiopia Cultural Food using word processing. Argitanii kun amma waan isin hojjechuu qabdanidha qaama amma sirriitti na hordoftan isinitti argisiisa. Sababni isaa exercise-dha waan ta'eef exercise garii isaa waliin hojjechaa deemna garii isaa immoo isin hojjeta. Try to remember how to create document using Microsoft Word or any other word processing application software from your previous grade. Kutaa saddeet akka baratanitti nan hin beeku garuu konseptii kan akka elementariitti gadi bu'ee hin beeku IT'n kan achitti barataniitu isiniin jechaa jira kitaabni keessan. Cheekii godheen laalaa jechuudha. Yoo hin baranne ta'es immoo rakkoon qabu akkamitti bannu isinita. Open word process software on your computer. Maal create document file entitled Ethiopia Cultural Food. So maal goona ammas keessatti kottaa ishii kana keessa dhufnaa. Creativity folder barbaadne keessatti seenuu dandeenya. Grade 9 keessatti isin argisiisa. Grade 9 kana keessa jirtan kana right click erga jennee new jennee ishii kana new erga jennee wordidha kan nuti bannu jechuudha. Maalan jedhamu banaanum jedhe create document file entitled Ethiopian Cultural Food. Ethiopia Cultural Food kan jedhamu banaanum jedheera qaama nu ajajeera kompiiterichi. Ishii kana maalitti rename goona yookiin Microsoft kan jennu callisnee hubannedha. Ishii kana rename yeroo goonu Ethiopia Cultural Food. Kana uumaan jedheera akka kitaabichatu. Kana uumaan jedheera homaa keessatti barreessinee jiru amma soo akkasitti bannee create file kanadha jechuudha. File create gooneera garuu file kuni homaa of keessaan qabu. Create gochuun akkasidha. Garuu boodammoo yeroo keessatti akkamitti barreessinu akkamitti foontii akka jijjiiru akkamitti wantoota gara delete goonu akkamitti modify goonu akkamitti immoo contentii garaagaraa akkamitti akka barreessinu hunda isinitti argisiisan deemaa jechuudha. Yeroon isaa gahuutti yookiis immoo topic isa bira yeroo geenyu jechuudha. So kuni turee ni banaa. Then kan arga koonee booda open word process software on your computer. Karaa biraa immoo fakkeenyaaf garuma deeskitooppii keenya kana dhufnee ishii kana itoo asirratti uffoo goonee as keessa waan barbaanne create gochuu dandeenya jechuudha. Create gochuu dandeenya ishii jechuudha. Asuma deeskitooppii keenya. An biraa immoo searching gochuu dandeenya Word jennee osoo barreessinee asitti
woordi kuma kudha jaha fayyadamuu dandeessu barbaade 19 fayyadamuu bara hanga 20 waan ta'etti jira jechuudha. So achirraa illee create gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf exercise kana hojjenneerra keessatti homaa uumaan hin jenne kakoo keessatti homaa create godhaan hin jenne kana xumurreerra jechuudha. Banneerra bakka sinni bena gaafadha kunoo isuma amma nuti banne kana homaan qabu kan keenyisa maal qabu kan keenyisa homaan qabu argitanii kan keenyisa akka kanadha isaan banan yookiin kompiitara irra jiru immoo kunoo kanadha jechuudha. Kan biraa yoo nu ajaje itti barreessa newly created document na wa'ee kun haaraadha homaan qabu jechuudha. Zero word jedha argitanii iddoo kanatti zero word jedha homaan barreeffamne jechuudha. Kan keenya bira soodhagne jechuudha homaan qabola zero word jedha. Zero word kan keenya bira sosoonni jennee jechuudha. Homaa ofirraan qabu kan zero word homaan barreessine. So lammaffaa tokkoo fi lama hojjenneerra kaa'ama. Tokkoo fi lama hojjenneerra. Sadaffaa type the passage. To insert text in your document, place the cursor at the position where you want to enter the text and start typing a paragraph about the Ethiopian cultural food by exploring different sources. You can see figure 1.8. Margitanii kana kan nuti ganaa hin barreessinu garuu maal goona isa dura si bannee jiru sunitti ishuma kanatti kunoolaa siitii waan utaalaa jirtu tokko jirti. Ethiopian cultural food jenne ishii kana waan biraa boodaa osoo nama akka kitaaba sun irraa mul'atutti senterii jirti diimaa dibamee jira. Ani ammaaf yeroon qabnu waan ta'eef inni amma copy paste itti godhe yookiin barreessuus ni dandeenya. Ishee jirtu kana maal godhe waan biraatti barreesseera ammachuudha sitti kana nuti garuu kana paste insert text your document kana hin barreessinaa jechuudha. Akkam gooneet fakkeenyaaf kanarratti Ethiopia is a country with diversified the language ምናምን አንገን ጀሩ ካና እንደሳ እቲ ባሬስና ክሪት ጎቹን ሱን የቹ ኢትዮጵያ is jenne sabarreesnu sunni inni kaisaa eegan ishii kanas fidee jechuudha garuu kun kalariin immoo gurraattiidha. Kana jennee ambarbaanne jennee kanatti itti fuunee itti barreessuu dandeenya jechuudha. So sadaffaallee hojjenne amma argitanii sadaffaallee hojjenne kanallee hojjenneerra jechuudha. Kana hunda isaa barbaadee itti barreessuu dandeessu ammaaf sin tulfaachuu danda'a garuu yeroo biraa salphaatti daqiiqa keessatti ishee barreessanii dhumuu dandeessu jechuudha. So saving file argitanii hanga amma saving goonee nuti save gochuuf immoo ishii kana argitu asitti ishii kanatti click goona dura yeroo uumneeyyuu save ta'eera malee suniin booda save as akka barbaannetti ani fakkeenyaaf grade 9 keessatti taasiseera dura iyyuu kun as keessa jira waan ta'eef isuma keessatti ammas irra deebi'aa jechuudha save ta'eera argitanii save ta'eera barbaanne immoo dura goonee yeroo ta'e ishii kana save barbaanne immoo control plus s window keenyarraa control plus s fayyadamnee save gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraa kanallee xumuree arfaffaa kanallee jechuudha. Save allow you to update previously saved file with new content, whereas save as allow you to save a new file or existing file to new location. Argitanii save kan jettu kuni ishii kana shuma kana qofarratti click osoo goone wantoota asitti amma fakkeenyaaf LL tokko LL kana sotti dabalee jechuudha. Ishii kanatti bu'uu qabna jechuudha. Ishii kanatti bu'uu qabna save goone jedha. Save as hoo jenne garuu location biraatti illee irra deebinee hunda isaa save gochuu ni dandeenya jechuudha. So waa'uma sun nutti maa jira jechuudha. So save fi save asiin garaagarummaan isaanii sun jechuudha. How to create text file. Text file'iinis immoo warra amma kana fayyadamne sun copy gochuu dandeenya. Isuma asitti kana yoo hanga tokko hanga afuritti seeraan hordofta jiraatan text file'is akkuma sunitti irra deebinee create gochuu dandeenya jechuudha. Amma kan create goone sun doc kan jedhudha yookiin immoo word Microsoft Word fayyadamnee kan barreessuu dandeenyu jechuudha. Kan nuti amma xumurre suni doc kan jettudha jechuudha. Text file kan jedhamu immoo koma text ishii kana kan qabdu immoo text file jedhama jechuudha. Kana garaagarummaan isaanii ishiin kun kan worditi ishiin kun immoo kan textiiti
amma fakkeenyaaf image fayyadamnu yoo ta'e immoo PNG ta'uu danda'a. Video MP4 audio MP4 in video na audio immoo MP3 akkasumatti itti fufaa jechuudha. Extension jedhamu warri kun hundi isaanii extension jedhamu jechuudha. Extension jedhamu warri kun hundi isaanii extension jedhamu. Wanti akkas qabdu Word yookiin immoo Microsoft Word. Kitaabni kun gaafa jalqaba barreeffame akkasitti barreeffama akkasuniin booda PDF itti jijjiiranii jechuudha. So ishiin kun Word amma fakkeenyaaf computer yookiin immoo Microsoft haaraa keessatti immoo konseptiin akkas jedhu dabalamte dookii fayyadamuuf docx extended jechuudha. Ishiin sun jechuudha extended jechuudha. Akkasumas immoo PNG GPG warreen sun hundi isaanii akkasumatti itti fufu yookiin immoo XMLS warreen kun immoo Excel yookiin immoo isaan magreedii barattootatti hojjechuuf gargaaramu sunidha jechuudha. So warreen akka kanaa doc PNG yookiis immoo MP4 MP3 warreen kun file extension jedhamu jechuudha. Akkuma isuma amma asitti tokko hanga afurii barreessine sun text file illee create gochuuf warreen akka notepad fayyadamna. Amma fakkeenyaaf yeroo asitti search goone Word inni search goone miti amma asitti Word yeroo inni search goone computer keenya irraa qabna ta'e ishii kana nuuf fida jechuudha. Akkasumas immoo notepad fayyadamne immoo text create gochuu dandeenya. Kanuma irratti click goona jechuudha. Fakkeenyaaf osoo kitaabichi nu ajajiin iyyuu ofuma click irratti goone yeroo sin argisiisu maaltu dhufe? Kanatu dhufe jechuudha. Kunoo kanatu dhufe. Asirraan ishii kanatti new itti buunaa kun dura create ta'e kan jiru waan new homaan kan argitanii text file jedhama jechuudha. Kun immoo sababni isaayyuu dootti text kan jettu kan of keessa easiest way to create text file in Windows to open up the Notepad application software. Notepad banne nuti dursine banne your application software program on your computer. The Notepad is text editor including Microsoft Windows. Kana amma fakkeenyaaf nuti ofii keenya computer keenya irratti install goone osoo hin taane duruma iyyuu jiraachuu mala. Ani amma Notepad plus kana caane malee ishiin kun duruma computer keenya irratti yeroo operating system install goone waliin dhufti jechuudha. So included kan jedhuuf Microsoft Windows jedhu kanaaf. So a text file is considered as plain text file and Notepad is capable of creating and editing plain text file. Notepad save anytime any text file with .txt anjettu kana jechuudha. Text jechuudha file extension. Warren dura sinitti maature kana jechuudha kun irra kan isaanuma kana jechuudha. So which means no special formatting or fonts. Oma amma fakkeenyaaf diimessuu gurraachessuu wanta jedhamu sun as keessa hin jiru. Amma amma fakkeenyaaf kanatti si kana barreessine nan diimessa yookiin nan gurraachesse too jennee hin qabu jechuudha birraasu. Misaayyuu wantoota sirratti diimessuu cultural food jennee kana asiitii akka barbaanne gochuu dandeenya. So as keessa garuu text kan jennu sun keessa hin qabu jechuudha. .txt kan jedhu kana keessa jechuudha. So the window Notepad program can be opened using the method below. Nuti banne irra dura waan ta'eef kana maarsara deebina. Karaa salphaadhuma kana irratti yoo search gootan ni argattu. So click start asirratti start godhaadha. Click godhaadha. In the run or search box type Notepad and press enter. Argitanii osoo amma fakkeenyaaf asirratti click goone run kan jettu yookiis immoo fakkeenyaaf as keessatti ta'uu danda'a. Ishii kana keessatti barreessaa jechuudha. Ishii kana oo barreessine yookiin immoo run or search box jechuudha laachuma kanadha. Ishii kana keessatti barreessine Notepad ennee nuu dhufaa isuma dura nu dhufeessu. Viewing, editing and creating images. Akkasumas immoo images immoo maal fayyadama? Software garagaraa fayyadamna jechuudha yookiin immoo Paint fayyadamna computer keenya keessatti. Isaaf immoo Paint jedhaate asirratti search godhaame. Paint argitanii dhufe. Paint kan jedhu kanaan immoo image create gochuu dandeenya jechuudha. So warri hundi isaanii step uma Microsoft Word dura create goone sunoo qabattan hunda isaa apply irratti gochuu dandeessu jechuudha. So we can use it simply edit our image file. So exercise kana immoo exercise lammaffaadha. Using Microsoft Paint to create an image. Ishee amma asitti Paint jedhee barreessisu. Paint Paint isheen kana barreessine kana click godhame fakkeenyaaf. Creating by using Power L akkasitti baana kun immoo kana fakkaata. Suura create gochuudhaaf. So image using Paint application follow the step below.
Kana isaan mani bane kana yeroo isin nutti dheeressan kun isin salphumatti san isiniin jedhe si himaa jechuudha. Click on start open paint application create your own image. Asirratti yoo barbaanne suura barbaanne bana create gochuu dandeenya jechuudha asirratti. Suura barbaanne yoo barbaanne as keessaatii open goonee bakka barbaanne fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani kana keessaan fudhadhame koottaa new kan jedhu creativity kan jedhu kana keessa dhufna. Grade 9 keessa suurri yoo qabaanne ishii kana argatanii as dhufe. Akka barbaannetti waan barbaanne create gochuu dandeenya jechuudha. Kun image-dha. So image dhuunfaa keenya yookiin drawing dhuunfaa keenya as keessa hojjechuu dandeenya jechuudha. So sun fayyadamnee suura create gochuu. Presentation file immoo akkuma Word dura keessaa goone sun presentation sun nama fakkeenyaaf PowerPoint argitanii dhufe PowerPoint. Asirraa presentation qopheessina amma kitaabni keessa balkee yookiin immoo guddaa waan ta'eef presentation qopheessine malee slide qopheessina jechuudha amma fakkeenya yuunivarsiitii keessatti barsiisuudhaaf asirratti ishii kana kirii arga goonee booda haala salphaadhaan nootii gaggabaaboo qabannee barreessinaa jechuudha. Garaagarummaa Word waliin qabu manni fakkeenyaaf osoo create goonee wantoota shortii gaggabaaboo ta'an qabanna jechuudha. As keessatti wantoota shortii gaggabaaboo ta'an asirratti mata duree taasifna. Asirratti immoo akkasitti si gadi daddabarsaa dhufu. Gara fuulduraa sirriitti irratti bareechinsiif hojjedha jechuudha. So presentation file are created for electronic presentation consisting of series of summary page or slides. To create presentation file, there are different application software such as Microsoft PowerPoint, Library Office. Warreen kana wasuma amma jenne kana Microsoft PowerPoint ingala. Ifuma kana bakka duplicate goone yookiin immoo hambaraa create gochuudhaan hanga 100 goone hanga 20 goone amma barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. So nama fakkee presentation file create working in group uumame isin bakkuma jirtanitti. To create presentation file using Microsoft PowerPoint. So amma banne jiru see Ethiopian. So step kana fayyadamne presentation file create gochuu see Ethiopia will be live. Ethiopia will be live using your private grade 8 irratti akka hanga kana hubattanitti hin beekone garuu hubachuu baattan rakkoon qabamu wallee sin hubachiisuu nan danda'a jechuudha. So knowledge of using Microsoft PowerPoint using the following step to open it or open Microsoft PowerPoint kunoo nuti bannee jirra sitti in the left panel select new banaa jedhama fakkeenyaaf dhiifne iyyuu kana iyyuu meeqootaa nuti asirraa illee kunoo kanatti click goone blank presentation haaraa banne amma kunoo akkasitti akkuma inni jedhe iyyuu akkuma inni ajaje. So select new blank presentation ani dura ka click kan godhe sunis isuma irratti click gootu jechuudha. Start adding content in the slide about Ethiopia will live. Kanuma irratti Ethiopia will live jettanii barreessitu jechuudha. Ethiopia will live. Kana akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha ishii kana bareechine akka nuti toleetti barbaanne ishii kana ol bunnee yoo barbaanne ishii kana bifa garaagaraatti taasifne ammas ishii kana akkas goone ishii kana keessatti immoo waa Itoophiyaa will live barreessinaa jechuudha. About Ethiopian will live jennee waan meeqa yookiin slide kuma tokko barreessuu dandeenya jechuudha. So akkasitti bareechine ishii kana itti hojjechuu dandeenya yookiin immoo uumuu dandeenya jechuudha. Kan biraa kanumarra dhaabbanne starting and adding ishii kanatti barreessineerra. So creating new folder. Folderiinis immoo warreema kanarratti create ta'a jechuudha. Mee ammaa fi topic keenya dheerateera waan ta'eef yeroo biraa creating new folder yookiin immoo folder haaraa tokko akkamitti create gochuu dandeenya. Faayila kan umurree hundisaa faayila wanti jedhamu lafa kanarra jiru bifuma amma hojjechaa turre kanaan banamaa jechuudha. Yeroo ta'an folder yookiin immoo folder faayila keessa kaawwannu kana akkamitti create gochuu dandeenya isa jedhu irraa eegallaa jechuudha. Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiina. Subscribe godhaa, comment godhaa. Akkasumas immoo wantoota barbaadan akkasitti osoo nuuf hojjetame kan jettan yoo jiraate barreessuun dagatiina yookiin Telegram page dhuunfaa kootiin inbox naa gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf turtii gaarii isiniin jedhaa yeroo barannaa gaarii nagaan turaa.